Harka jaallatamoo daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu kun qophii addaa dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan FIB'n utubaa biyyaa jedhee torbanitti yeroo tokko isin biraan ga'uudha. Qophii keenya guyyaa har'aatiin dargaggoota isin fuula miidiyaa hawaasaa irratti beektan namooti baay'een keessan tibba kana waa'ee isaanii odeessaa haasa'aa dinqifachaa turtan. Istiidiyootti qabadheen jira dargaggoota kana maqaa isaanii beektu fuula isaanii wajjin immoo har'a wal bartu eenyudha dargaggoonni yookaas immoo ol adeemtonni xiyyaara Oromiyaa hojjetan isa jedhu wal isin barsiisa. Isaan kun dargaggoo Lalisaa Daani'eelii fi Biqilaa Daani'eel warra sinas istiidiyoo FIB keessatti argaa jirtanidha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Xiyyaaraan dhuftan immoo konkolaataadhaan dhuftan? Ammaaf xiyyaarri Oromiyaa isa qubatee jira? Xiyyaarri Oromiyaa guutee Wallaggaa guutee qubatee jira. Amma yooma balali'a? Yeroo dhiyootti ni fedha. Tolee ulfaadha. Waamicha keenya kabajanii baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyaatti dhuftan isiniin jedha. Oduun keessan yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Kurana bu'ee walii bilbilaa turre irraa waggaa meeqa waggaa ji'a ja'a fuuldura ture miti kan isinii bilbilaa ture. Tole yeroon al tokko gara Naqamtee dhufe ganaa wanta nu hafuutu jira sana xumurraa ittan ji'a sadii fuuldura natti fakkaata. Yeroo sana maaltu hafata ture? Yeroo sana wantoota injiiniin suni erga nuun xumurreedha. Injiiniin suni rakkoo injiinii dullaa waan ta'eef wanta injiinii sanatti jijjiiruu barbaadaa turre. Kanaaf injiinii sanaaf jijjiirraa xumurree jechuu hin dandeenye turre. Kanaaf yeroo sanas hin dabarsine. Okay. Amma garuu maalirra jira Lalisaa? Haala bareedaarra jira. Guutummaan guutuutti xumurameera gama keenyaan jechaadha. Kanaaf yeroo darbee gaafa guyyaa waamicha goonee namoota sappoortii nu godhan yeroo sana akka magaalaa keenyaatti isaan fuulduratti illee agarsiisnee ture yeroo dhiyoo darbee keessatti. Kanaaf yaalii goonee yaalii xumuraa utuu hin taane yaalii jalqabaa keenyarra geenyee xumurreeti jira jechuudha. Okay, gama keessaniini wanta sinirraa eegamu gootaniitu. Xiyyaarri suni ka'ee balali'eera moo maal yaaliin keessa sun maal argisiisa ture? Yaaliin keenya suni balaliis ta'ee yaaliin nuti goone jalqabuma iyyuu kan nuti hojjenne balaliidhaafidha. Isuma keessatti immoo yaalii jalqabaa namni gaa har'a kanarra gahaa jechuu hin danda'u. Nutis yaalii keenya jalqabaa yeroo goonutti milkaa'ina nuti arganne injiinii dulloomaa ta'e keessatti meeshaa hanqina hin qabne keessatti yaalii keenya jalqabaa yommuu goonetti milkaa'ina guddaan nuuf ta'e nuufi haala kamiyyuu jettanii innis yaalii nuti goone lafarra fiigee isumaa ka'uudhaaf jedhutti injiiniin citee. Okay, gaafa sana jechuudha. Eeyyana. Lafarra fiigee isumaa ka'uudhaaf jedhu injiiniin dhaabbachaa ture. Rakkoo kana afaan nu mudate. Utuu injiiniin kontiineesalii yookiin itti fufamaan hojjetaa ta'ee balalii ni godha ture. Baay'inaanis immoo modern kan ta'an yookiin ammayyaa meeshaa ammayyaa miti kan fayyadamne meeshaa naannoo keenya jiru waan fayyadamnee fi namoonni baay'een illee yaaddaa turan miidhaa isinirraan gahaa. Maaliif maashinii meeshaan gahaan isin harkaan jiru waan ta'eef haa dhaabbatu kan irratti jennaan toleenne gara fuulduraatti immoo ni jijjiirannaa. Injiinii kana ni jijjiirannaa. Siistemoota haala ajaa'ibaatiin ni wal quunnamsiifannaa wal qabsiifannaa kan jedhu abdii keenya keessa keenye teenye jirra. Okay, amma xiyyaara hojjettan sana Biqilaan jechuudha. Maal irraati kan isin hojjettan amma injiiniin isaa sun eessaati kan isin walitti fiddan meeshaaleen isin xiyyaara kanarraa hojjettan? Injiinii nuti fayyadamnes meeshaaleen nuti xiyyaara sana irratti fayyadamne meeshaa naannoo keenya irraati mana ijaarsaaf itti fayyadaman nun immoo amma fakkeenyaa fi jarreen dura xiyyaara hojjetanii yookaan immoo industiriin amma xiyyaara ittiin hojjechaa jiru almuneemiidha. Almuneemii sana isaantu argate miti nuti immoo bakka isaa sibiila tokko buusnee fayyadamuu dandeenya.
Kanaaf sibiilota mana ijaarsaatti fayyadamnu fa'a akkasumas immoo kan garaajii keessaati wantoota tokko tokko wantoota dulloomoo waan biraadhaaf dhufanii mootorsaayikiliidhaaf jenereetaraaf mootoroota tokko tokkoof kan dhufanii isaanirraa naannoo keenya lookaalii wantoota isaanirraa isaanirraa fayyadamne jechuudha. Kanaaf waan haaraa fagoorraa finnee itti fayyadamne hin qabu. Waama naannoodha. Tole gaddammaa yeroo yaalii sana gootanii namatu keessa ture moo akkasumattiidha kan isin gaddistan? Lamaan keenyatu keessa ture. Xiyyaaricha keessa? Eeyyee. Amma suuraa irratti inni gara tishertii bicaadhaan uffatee jiru lalisaadha. Inni karaa achiin immoo natti hin argamne malee anatu achiin jira. Xiyyaarri siistamoota baay'ee waan qabanii fi to'annoo qilleensaa fa'aa mootora fa'aa yoo inni immoo mootora irra hojjete ani immoo to'annoo qilleensaa irra akkasuma kana ol qabatee gosa baay'ee waan qabuuf to'annoon isaa nama lamaanidha. Nama lamaafidha. Kanaaf nama lama taane keessatti yaalii goone jechuudha marsaa jalqabaa sana. Gaddachuudha. Tonni ka'ee callistanii sokkuudhaaf turtan. Eessa qubachiisuu yaaddanii turtan? Nuti ka'umsi keenya guuteerraa ka'ee gara magaalaa Sibusreetti dirreensaa jira Sibusree keessa achi qubachiisuuf. Okay. Akkuma inni jedhee injiiniin keenya yookiin mootarri keenya jalqaba ibsineerraa moofaadha. Ni dhadhaama, tuttuquu barbaada. Wanti dulloome immoo tuttuqqii barbaada dirqama. Injiinii bicha namni tuttuqu namni tokko jiraachuuti qaba. Inni immoo siistama xiyyaaraarra hojjechuutiin dirqamadha jechuudha. Balaliisuudhaaf ture mootarii qabatee kan ture eenyudha? Injiinii isaa immoo siistama. Yeroo inni yaalii goonuti wal harkaa fuffuunaa jechuudha hundumaa isaa nama tokkotti dhiyeessine miti. Okay, lamaan keessaniyyuu jechuudha. Eeyyan wajji jijjiiraa turre. Tole daawwattoota keenya turtiin keenya akkuma itti dhufeetti jira. Mee hojiiwwan Lalisaa Daani'eel fi Biqilaa Daani'eel hojjetan xiyyaara Oromiyaa isaan balaliisiisuudhaa fi magaalaa Sireetti yaaliirra jiran kan isaan yeroo darbee akka yaaliitti gadhiisanii turan keessaa viidiyoo isaan muraasa isin daawwachiisee walitti deebinaa turtii gaarii. Daawwattoota keenya egaa dargaggooti kuni barattoota ganaa reefuu yuunivarsiitii illee hin galin jiranidha. Hojiiwwan isaanii akka jalqabbiitti hojjechaa jiran kun hammam akka inni dinqifachiisaa fi hammam akka inni abdii qabeessa ta'e viidiyoo kanarraa ilaaltaniittu jedheetan yaada. Mee hojiiwwan isaanii kana akkamitti milkeessanii dargaggooti kun eessaa dhufaniiti gara sadarkaa kanatti ga'ani? Ijoolleen kun magaalaa Siree Wallaggaa Bahattiidha kan isaan dhalatanii achitti mana barumsaa isaanii hordofaadha kan isaan jiranii. Lalisaa fi Daani'eel kutaa meeqaffaadha kan isin barachaa jirtan? Ammani kutaa 12 taraansii qabxii biyyoolessaa yuunivarsiitii seensaa naa dhufee yuunivarsiitii deemsaaf waamicha eegaan jira. Atoo Lalisaa. Sadarkaa kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Sibusreetti foormii guutee qormaata intaraansii eeggachaa jira. Tole, mee gaaffiin koo inni itti aanu xiyyaara kana yeroo hojjettanitti meeshaalee kana eewutu isinii kenna? Eessaa argattu moo horiidhaan bittu moo maaliin hojjettu isinuu barattoota? Nuti
kan nuun ittiin maallaqa yookaan inkaamiin keenya daa'imummaa keenya kaasneetu hojiitti guddanne. Kana jechuun ofima keenya of barsiisaa, ofima keenya maatii wajjin wal gargaaraa guddanne. Faamiliin keenya, haati keenyaaf abbaan keenya walitti bu'anii haadha keenya nu guddiseen. Haati keenya baay'ee rakkattee nu guddiste hojii tokko tokko jechaadha. Abbaan keenya immoo faamilii biraa dhaabbatee biyya biraa jiraata jechuudha. Kanuma keessatti hojii adda addaa baraa dhufne. Akka nuti hojii adda addaa hojjennu haati keenyas harmeen keenyas kuni baay'ee nu jajjabeessite turte. Hojii baay'ee hojjenne keessaa immoo hojii baay'ee irra turre tokko qabna. Hojii boqqolloo mulluu asheetii nagadu waggaa baay'eedhaaf uummanni magaalaa Suusree nu beeku. Laga irraatii cabsinee bilcheessinee halkan amma sa'aatii 5tti amma sa'aatii 3tti naganna. Karaa irratti moo? Daandii irratti. Daandii irratti akkas naganna hoteelota tokko tokkoo fi manneen dhugaatii suuqii kanatti fayyadamnee naganna turre. Bara 2004 5 gidduu gannaa kaasee amma bara 2011tti isuma naganna sa'aatii mana barumsaa keenya hin jirretti. Isa kanuma olkee maallaqa sanarraa argannu walitti kuufachaa dhufne asiin karaa tokko maatii gargaaraa obboloonni keenya kaampaasis jiru isaanii gargaaraa isaanii wajjinis gar tokko immoo kuufachaa of barsaa turre jechuudha. Isa kuufanne sana yeroo inni nuuf baay'atu sanatti mul'anni kun keessa keenya dhufe jechuudha. Waan itti dabaltu. Inni baay'ee isaa dubbateera. Akkuma inni jedhee inkaamiin keenya yookiin galiin keenya asheeta nagaduudha. Namni bu'aa bahii jireenyaa mo'achuudhaaf dirqama hojii mataa isaa hojjetachuuti qaba. Haati keenya illee hojii mootummaa keessaa hin qabanii yookiin inkaamiin mootummaa irraa dhufu hin qabanii. Isaan illee daldaluma kana hojjetu. Nunis kana hojjechuudhaan akkuma inni jedhe asheetii gurguruudhaan yeroo gurguraa turreetti baay'ee aspaaltii keessa yookiin magaalaa keessa konkolaataa fagoo irraa dhufan gara Finfinnee irraa gara Wallaggaatti kan dhufan achi keessa seenuudhaan hoteelota garaagaraa mana dhugaatii mana nyaataa kamillee seenne bakka galamu gallee gurguruudhaan maaliif kaayyoo keenya sana yaadne bira gahuudhaaf jecha dirqama wanta nurraa eegamu sana bahuudhaaf asheetii kana naganne isa durallee agadaa kanallee gurguraa turre seenaa keenya dudduuba isaa kanuma waan akkanaa gurguruudhaanidha. Okay, shankooraa isa karaa irratti gurguramu magaalaa Siree jechuudha. Eeyyana isaan kanallee gurguraa turre wanti asheetiin kun gurguramu bu'aa qabeessas ta'eera. Maatii keenyas gargaara walakkaa isaa immoo yoo qarshii baay'ifannee gurgurre wanti nuti binnu bu'aa isaa maatii gargaarurra caalaa sibiila 2 yoo binne iyyuu sibiila 2 sanatu bu'aa keenya baay'inaan an torbee tokko fa'aa nu jedhaa fudhata ture. Mataa keenya abichaadhaan kana jalqabnee gara. Okay, birrii isa kaaniin immoo obboloota keessan mana barumsaatti kaampaasitti kan isin barsiiftan jechuudha. Adeemsa kanaatiin bu'aa yoo parsantaa eebba keessaati parsantaa 50 yookiin walakkaasaa maatiidhaaf yoo goone 50 immoo piroojeektii keenya irratti buusuudhaan uffata dhiisnee caammaa yookiin kophee keenya dhiisnee mul'ata keenya isa guddaa kana bira gahuudhaaf dirqama kana gochuun nurra jiraata jechuudha. Mee akkamitti waa'een xiyyaara hojjechuu kun keessa keessatti uumame? Obbolaa lamaan irraa xiyyaara hojjete sana quba qabdu moo akkamittidha gara kanatti kana isin yaada kun akkamitti isin keessa bule? Eeyyana. Moo xiyyaara waan jallattaniif? Obbolaa lamaan sanallee dhageenye nuun erga jalqabu tarii mana barumsaa keessatti garuu dursa bara kutaa 7ffaa kutaa 8ffaa barannu dhageenyeerra. Dhageettii duwwaadha. Garuu nuti hojiitti kan seenne tokkummaa maatii keessatti qabnuuni waliin mari'achuudhaan yookiin immoo marii maatii keessatti qabnuuni kana yaaduu dandeenya. Tokkummaan keenya kunis anaaf inni yeroo yaadnutti wal gaafannaa wantoota hundumaa mana keessatti mari'anna waan ta'eef yaalii xiyyaara kana akka nuti hojjennu illee nu godheera jechuudha tokkummaan keenya. Kanumaan wal qabate keessa keenya bule baqa keessa keenya dhaggeeffanne
kuni nuti daa'imas taane dhiyooma kana bakka waggaa tokkodha erga nuun gara Finfinnee kanaa dhufuu kan jalqabne waggaa bara kanaa. Malee Finfinnee Finfinnee hin beeknu. Nuti baakoomadha kan nuuni baakoo ol dabarree hin beeknu. Asii ol samii ol ilaallee xiyyaara argina. Xiyyaarri badaa nutti mul'atu nawwina garuu. Garuu sana dura daa'imummaa keenyattidha manattidha kan nuuni piroojeektii kana xixiqqeessinee yaalaa turre. Maal fayyada jalqabdinne? Diinaamoo fa'aa kana teeppii keessaati baasnee madha kan nuuni xiyyaara kana yaalaa turre. Sanumaan wanti hundumtuu gabbifachaa dhufne. Haaluma tokko tokko fa'aa laallee bakka har'aa boriidha kan nuuni isaan hojjennu. Isheen kunis yoo karaa tokko nu bareedde kanas bareechinee itti dabaluudhaaf ishee kan biraas hin kalaqna. Innaa kanumaan ol qabatee beekumsi keenyas gabbachaa dhufe sadarkaan barumsa keenyas bilchaachaa yeroo dhufutti bakka mari'achuu jalqabne jechuudha. Anaaf inni hojiin keenyas tokko waan ta'eef hojiin sadarkaan barumsa keenyas badaa walirraa waan hin fagaannee fi ol dhaggeeffachaa dhufnee mul'ata olii. Kanumaan tokko ta'anuu dhufe jechuudha. Namooti yeroo isin hojii kana hojjettanii waan xixinnoo kana gaafa isin yaaltan maal isiniin jechaa turan utuu isin kana irra biraan ga'iin isa kanas yeroo isin hojjettan? Eeyyana yeroo xixinnoo akkuma kaka'umsa kan nuuf ta'e inni guddaan ishee xixinnoo hojjechuudhaan jalqabu. Wanta guddaatti darbuudhaaf wanta xixinnoo irraa jalqabuun dirqamadha waan ta'eef konkolaataa kanaaf jalqaba hojjennee hin deemti. Garuu remote control kan jedhamu kana bituun fa'aa nu ulfaata meeshaa gabaarraadha waan ta'eef isaan kana fa'aa nu danda'amu didanii meeshaan gahaan illee hin jiru naannoo keenya. Kanumarraan kan kee xiyyaara kana fa'aa yaalutti kaane xiyyaara kana jalqaba tokko nu hojjenne gaafa hojjennutti dinaamoo teeppii keessaa teeppii durii jira jedhaman keessaa isaanillee eeyyano qarshii isaan keessaa isaan keessaa baasanii bituuf illee qarshii guddaa gaafata. Tokkoon ishee gara birrii 40, 50 hanga 80 ishee xixinnoon sunu kana akka taanu taaneef bibbitannee konkolaataa fa'aa hojjenneerra gara xiyyaaraatti dhufne. Gaafa gara xiyyaaraatti dhufne suuraa irratti arguu dandeessu. Xiyyaara xinnoo dinaamoo waan dhabneef xiyyaaraaf waan ta'uuf inni ulfaata ture injiinii dinaamoonni inni teeppii keessaa ba'u xiyyaaraaf baay'ee guddaadha. Ispiidii immoo hin qabu. Ulfaatina kennaan malee ispiidiin kennuufi jechuudha xiyyaaraaf. Kana dhiisnee gara without injiin kan jedhamu yookiin injiiniin alatti kan balaliitu hojjechuu yaalle. Maaliif hanqina maateriyaaliirraan kan ka'e ofii keenya injiinii goonee fi ofii keenya maateriyaalii naannoo fakkeenyaaf laastikii hanqarshii furguggee ishee immoo achumatti ofii keenya goone yeroo isheen naannoftee gaafa laastikichi hiikkatu fuudhee ka'anii jechuudha xiyyaaricha. Mooderni kan ta'an yoo achi keessaa argame yookiin ammayyaadha kan jedhamu achi keessaa peestaalii fi laastikii birrii sana duwwaa qofaadha jechuudha. Kanarraan kan ka'e sa'aatii walakkaa ol naannoo keenyatti kan argamu meedaa aanaa Sibusiree keessatti namoota viidiyoo nuuf fudhadhaa jenneen mobaayilii yookiin bilbila bareedaa qabaniini waraabsifannee turre. Inni illee bade viidiyoo isaa deebinee gaafanne jechuudha. Nuti bilbila hin qabnu turre. Dhabnee viidiyoo sana dhabnee teenyee garuu jira xiyyaarittiin jirti ammayyuu suuraadhaanis jirti manas jira jechaadha. Yaalii ta'uu dandeessi ammayyuu jechuudha. Kanumarraan kan ka'e injiiniin alatti illee xiyyaara kana hojjenneerra. Erga xiyyaarri kun aerodynamics sheeppii isaa teelii isaa hundumaa bareechine erga goone immoo gara fooyyessuu isa jedhamu gara fuulduraatti kanarra maaf kan hojjetu kanarra maaf kan jedhamu gara fuulduraatti wantoota baay'eedhaan dinaamootiin fayyadamnee illee yoo hojjenneerra gama kanaanii xiyyaara isa guddaa kanatti ceene jechuudha. Isheen sun namaan kontirool hin taatu. Namni ishee keessa taa'ee tuttuqu hin jiru. Garuu sa'aatiitti laastikii qarshiin sun dhumtutti gadi buuti gaafa xamaxamee jiru immoo ofiisaa ka'ee akka dhumaa deemutti. Daqiiqaa meeqaaf deemti? Daqiiqaa 30 hanga yoo baay'ate 30 yoo xinnaate immoo 20. Kanarra dhaabannee ofii keenya immoo to'annee kanarra caalaa ispiidii ariitii isaa dabalaa wantoota isaa barbaachisan eelroonii fa'aa teelii fa'aa staabilaayizariin fa'aa raadariin fa'aa kan socho'an jiru meeshaa xiyyaara sanarra ta'ee kutaa kutaa wanta isaanii qabu isaaniin
kontirool yookiin to'annaa maaf ofii keenya hojjennu kan jedhu yaada keenya keessa seene. Silee mul'ata keenya waan tureef jechuudha. Gaaffiin koo ammas bilbila ismaartii isin qabdanii xiyyaaruma samii qilleensa irratti arguu duwwaadha. Namooti baay'een amma intarneetii fayyadamanii kompiitara qabu, viidiyoo garaagaraa ilaalu yookaan bilbila isaanii irraati ismaartii irraan waan tokko googil godhanii dubbisaniiti kan isaan waan tokko abdeet gochaa guddifachaa kan isaan deemanii. Isin amma bilbila isin qabdanii kompiitara isin qabdanii akkamittiidha kana kan hojjettan? Biqilaan. Nuti bakka isa kana moobaayila bakka jira miti televezyiinii keessatti agarra xiyyaarota tokko hin argina gaafa fakkeenyaaf keessummoonni dhufan fa'aa boolee galanii baay'ee waraabu yeroo sana immoo xiyyaarri carraan argamu isaanii bal'aadha. Nuti keessummoota biyya hambaarraa galan ilaaluuf otoo hin ta'in xiyyaaricha galuudhaaf xiyyeeffannoon keenya. Yeroo kanatti amma maalidha? Nu kanumaan ol qabatee gabbifachaa dhufne bakka. Kanumaan ol qabatee kitaaba tokko ilaaluu jalqabne. Kitaabota nuun ilaalus istiraakcharii xiyyaararra jiran nuuf kennuu jalqabani. Innaa xiyyaaronni kun xiyyaarri faallaa qilleensaa akka deemu nu hubachiisaa dhufe kitaabni tokko. Innaa nus kitaabota akkam nama dubbisnu barattoota makaanikaalii baratan gaafachuu jalqabne injiinar makaanikaalii jechuudha. Warra yuunivarsiitii jira yeroo isaan galeechu. Ganna gaafa galanii hin argina jaatee fi isaaniin gaafachuu jalqabne. Kanumaan asiqnaa gaafa dhufnu immoo gaafa mana intarneetii dhufnutti immoo as erga sadarkaa barumsa keenyaas fooyya'aa dhufetti gara mana intarneetii deemne kompiitara fayyadamuu jalqabne. Kompiitara tokko irraa sarchi gochuu jalqabne wanti hundumtuu tartiiba nuun ammaa dhufe jechuudha. Xiyyaara asirraati argaa jirru kanarratti Oromiyaa jedha loogoon isaa. Akkamitti filattan loogoo kana? Biqila. Oromiyaa maal seetani? Nuti mul'anni keenya Oromiyaan aviyeeshinii mataa ishee akka isheen dhaabbattudha. Dhugaadha. Amma nuuni Oromiyaa kana kan filannee fi Itoophiyaa yoo jenne Itoophiyaan daandii xiyyaara idil addunyaa qabdi. Oromiyaa yoo jenne piroodaakshiniin keessadha. Oromiyaa keessadha. Oromiyaan immoo aviyeeshinii mataa ishee qabdu. Aviyeeshinii mataa ishee qabachuus fuulduratti mul'isaa jechuudha. Mul'anni keenyaa fi kaayyoon keenya aviyeeshinii Oromiyaan dhaabbatti. Amma ergaa akkasumaan kanan dabarfadhu daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa warra hojjetan hundumtu Oromiyaa ilmaan Oromoo warri taatan aviyeeshinii Oromiyaan aviyeeshinii banachuudhaaf nuti bakka qophaa'uudha. Gahumsa qabna. Oromiyaan kun piroodaakti kan inni ta'e asuma keessatti Oromiyaa keessatti waan ta'eef bakki nuti jiraannu Oromiyaa waan ta'eef kanarratti gochuu dandeenya. Dabalee immoo Oromiyaan daandii dhaabbata daandii xiyyaara Oromiyaa kan jedhu mataa ishee dhiyootti hin qabaatti jechuudha. Asumaan kanaan dabarfachuu barbaadu Oromiyaan Aviation kan jedhamu dhaabbanni yeroo dhiyootti hin dhaabbata. Uummanni Oromoo hundumtillee tajaajila geejibaa, tajaajila tuurizimii yookiin daawwannaa kan ittiin fayyadamu tajaajiloota baay'ee jiru. Yeroo dhiyootti akka isaan nurraa eegan amantaa guddaa qabna. Hin ta'asi Oromiyaan Aviation kan jedhus hin dhiyaataa jechuudha. Daandii dhaabbanni Oromiyaa kunis qaamni hundumtuu gama barbaachisuun akka nu bira dhaabbatan gaafachaa meeshaalee hundumtuus guutamee akka yeroo dhiyootti dhaabbanni kun dhugoomu gochuudhaaf nu bukkee jiru jennee namanna. Tole baallee xiyyaaraa kanarratti Imaanu'eel kan jedhuun argaa jira. Maaliif fayyadamtan? Akkuma beekamu Waaqayyo galateeffamu. Waaqayyo inni handhuura keenyaa keessattii fi handhuura Oromiyaa keessatti akka dhalannu godhe galanni isaaf haa ta'u dursa. Kan hundumaa irratti rakkina baay'ee dabarsine, mudannoo baay'ee dabarsine, jecha namoota baay'ee dabarsine waan hin yaadamne naannoo keenyatti waan ta'eef kana keessatti yeroo waan baay'een jedhamu, yeroo abdiin faadhumu, yeroo itti qarshiin dhibeefaa mul'anni kun karaatti hafuufaa sitti fakkaata. Yeroo namni sitti siqu garmalees jaallatullee obsee dadhabee bakka abdii kutaa kan jedhuufaa yeroo yoo inni dubbachuu dhiise illee fuula isaarraa yeroo wanti kun ifu jechi kun nu keessa deddeebi'aa jechuudha.
Imaanu'eel yeroo jennu Amaanu'eel jechuudha Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Kanaaf jechuudha kan isin kana filattan. Eeyyan. Erga viidiyoon keessanis footoon keessanis fuula miidiyaa hawaasaarra deemuu jalqabe namooti baay'een appreciationii isin jajuudhaan isin bira dhaabbannaa jechuudhaan hamilee adda addaa isin kennaa jiru. Mee gama keessaniitiin odeeffannoon isin qabdan namooti qaamaan kontaaktii yookaas immoo bilbilaan kontaaktii si godhanii abdiin isaanii kan isin quubse eenyu fa'i namoota dhaabbileessa ta'u jechuudha. Amma ifatti baasnee yoo dubbachuu baay'ee namoota muraasa kaasuu dandeenya. Amma keenya Wallaggaa Yuunivarsiitii miidiyaa malatti gidduu kana waadaanuu seenee qabu meeshaaleen guunnaa fedhanii meeshaa elektirooniksii kan laaptooppii kanallee akka nuuf laata waadaa seenanii turanii jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo dhiyoo kanatti daandii xiyyaara Itoophiyaa akka daawwannuu fi pirezidaantiin daandii xiyyaara Itoophiyaa Injiinar Taliilaanii waamicha nuuf godhee jira jechuudha. Sanumaayyuu waamichi keenya immoo akka bareedaatti nu waaman akka VIP'tti nu waame akka VIP'tti iddoo nuun ciisnuuti konkolaataa dhufee nu fuudhee akka nuun achi keessa ogeessota adda addaadhaan teeknishaal giraawundii bukkee deemnee akka nu daawwannu filaayitii akka nu daawwannu iddoo hundasaa waamicha nuuf godhaniiru. Kana malees immoo biyyoota alaa keessaati adda addaa aviyeeshinii Oromiyaa sana dhugoomsuuf jecha nu faana dhaabachuudhaa fi karaa adda addaa silkiidhaan nu faana haasa'aa jiru. Isa kanas gaati. Eeyyana. Warroonni waadaa nuuf galanii waadaa jajjabinaa baay'ee namatti toluu fi nu boonsedha. Oromummaa keenyatti kan boonnedha yeroo isaan waadaa nuuf galanitti jechuudha. Yommuu isaan sooshaal miidiyaa irratti illee nuuf dheeressanii nuuf akkas mul'ata keenya kana dhokotee ture baasanii baay'ee nu boonse Oromummaa keenyatti baay'ee boonnee jechuudha. Asumarraan warroonni sooshaal miidiyaa FB fayyadamtanii sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtanii uummanni Oromoo hundumtuu lammiileen keenya mul'ata kana baasuudhaaf tattaaffii guddaa gootanii baastanii har'a galata isaan harkaa fudhachite qabdu eebbifamaa nu jiraadhaa siniin abdiin keenya jabaadhaa Waaqa gadatte jechuudha. Eebbifamaa isaanii jechuu barbaada. Maal fa'itu isin barbaachisaa amma? Asirratti wanti nu barbaachisu tokkoof tokko injiiniidha. Inni guddaan injiiniidha. Inni lammaffaan immoo albuuneemii fa'aa kan ol qabate xiyyaararra wanta jira hundasaa liistiidhaan numatu qabatee jira. Meeshaa babbareedoo jechuudha. Kan dhuguma baqa fayyadaa barbaachisaadha kan jedhamu jechuudha. Kana malees immoo smaart wantoota intarneetii wajjin ol qabatu addunyaan addunyaa dijitaalaa waan taateef addunyaa faana deemuudhaaf wantoota waan akka elektirooniksii adda addaa fayyadamuun nuuf mala. Isa kanallee akka nuuf guutan amma Piroofeesar Buzunee Bayyaneen fa'aa silkiidhaan fa'aa nu faana haasa'aniiru. Jabaadha baay'ee isin faana jirraa nuun jedhanii wantoota tokko fa'aa akka nuuni kallattii kamirra akka baanu biyya Ameerikaarraati nu dubbisaniiru jechuudha. Meeshaa babbareedaan nu barbaachisaa jechuudha. Isaan kanaaf illee ammallee dhaabbanni nuun dhaabnu kun dhaabbata qalbii miti dhaabbata Oromiyaan guutuun eebuu ishee keessa jirudha. Dhaabbata cimaa gochuuf immoo uummata isaas cimsata miti nus keessa mul'ata keenya cimsanna nus keessa keenya dhaabbaticha cimsuuf fiinna uummannis cimsuuf fiigaa. Maaliif meeshaa gurguddaa meeshaa babbareedoo dhaabbata bareedaa gochuudhaa fi damee amma fakkeenyaaf dhaabbata isaa Wallaggaa irratti yoo bannee damee isaa immoo babal'isnee naannoo biraa irratti bal'isnee amma Afrikaa wal quunnamsiisutti amma addunyaa wal quunnamsiisutti waan ta'eef meeshaan tokko duwwaa nu barbaachisa baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Wantoonni barbaachisan kanarratti waan ittiin dabalu yoo jiraadhe akkuma inni jedhamu meeshaalee keessaa sadarkaa itti goggodeeranni inni guddaan barumsa isaadha. Barumsa isaa baay'ee nu barbaachisa. Barumsa isaa erga baranneeti gara yaalii yookiin kalaquu isaatti dhaabbata kanaa fi meeshaa hundumaa guutaman barbaachisu guutachuudhaaf nu dirqamsiisa. Isa keessaa barnoota isaa erga fudhannee gara iddoo itti assemble ta'an
meeshaalee workshooppiidhaaf bakka nu barbaachisan qaamni nu deeggarullee gama mootummaanis ta'e mootummaan alattis qaamni workshooppii yookiin lafa itti kun ta'u hundumtuu nu barbaachisa. Kanaaf meeshaalee keessaatti sadarkaa tokkoffaa injiinii jedhee lammaffaa kanneen akka almuuniyeemii kan duraaluminii goommaalee wiilii jedhamu kana hunduma isaanii kana akka isaan lafallee fakkeenyaaf amma ka'umsi keenya lafa qaldiin fudhatu lafa ammoo murtaa'e fudhata achiiti erga xumurteeti yaalii isaaf illee lafa si gaafata mitire amma nuun iddoon itti hojjenne iddoo rakkisaa baay'ee rakkisaadha iddoon mana keessatti jechuudha baay'ee rakkisaa ture bulchaan godina Wallaggaa faarra jiran kuni sirriitti nu xiyyeeffatanii lafa nuu laatanii naani dhuguma mul'ata kana sirriimatti gabbisuu dandeenya jechuudha. Hello doctor. Akkam naguma? Nagaa jirtu? Nagaa fayyaa. Daani'el Tasfaayin jedhama. FIB TV irraan isinii bilbilaa jira. Akkam naguma? Nagaa nagaadha. Dr. Hassan pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa. Ijoollee aanaa Sibuu Sireetii xiyyaara Oromiyaa hojjetan fuula miidiyaa hawaasaa irratti argitaniitu natti fakkaata. Ijoollee kana akkamitti ilaaltanii? Ijoolleen waan gaarii argine wanta nama gammachiisu nama jajjabeessudha. Eeyyee. Amma wanta guddaan yaada haaraa mul'ata haaraa dandeettii addaadha kan argine akka sooshaal miidiyaa irratti arginu irratti. Eeyyee. Kun waan baay'ee gaarii gara fuulduraatti jajjabeeffamuu qabuu fi gara fuulduraatti gara ijoolleen kunillee dandeettii isaanii ga'umsa isaanii daran fooyyeffatanii gara bu'aa qabatamaatti akka jijjiiran deeggarsa adda addaa taasisuun barbaachisaadha jechaadha qaama ilaallatu hundumaarra. Eeyyee. Kanaaf karaa keenya akka yuunivarsiitiitti ijoollee kana maatii isaanii waliin sagantaa qabannee wajjin mari'achuuf karoora qabannee jirra. Eeyyee. Achumaanis ijoolleen amma gara barumsaas hin deemnetti fakkaata gariin isaanii achirratti deeggarsa tokko goone gara fuulduraatti itti fufiin isaanii immoo yaalii isaanii mul'ata isaanii fi dandeettii isaanii kana cimsatanii gara fuulduraatti bakka yaadan kan akka ga'anii fi itti fufiinsumaan karaa yuunivarsiitii wajjin akka isaan itti dhufanii yuunivarsiitii keenyaas haa ta'u yuunivarsiitii kamitti yoo baratanii deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuufii fi wajjin mari'achuu barbaanna jechuudha gara fuulduraatti. Tole egaa isaanillee amma istiidiyoo keessana waliin jiru Biqilaa Daani'elii fi Lalisaa Daani'el isin dhaggeeffachaadha kan isaan jiranii daawwattooti keenyallee. Waadaa keessanii maal yaaddu ijoollee kanaatii fi isuma gabbistanii akkanaa ibsitaniif jedheeti. Egaa akka walii galaatti akka ijoolleen kun dhuguma barumsa isaanii itti fufuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama karuma fedhii isaanii kanaan jechuudha. Karuma fedhii isaanii kanaan keessumaa sammaa dipaartimentii yeroo sagantaa barumsaa gara yeroo kan garuma isaan baratan kana fedhan kana irratti qabu yuunivarsiitii adda baafatanii barachuun isaanii gaarii ta'a. Achi keessatti immoo waan isaan barbaachisu waan tokko gargaaruun dirqamaadha nurraa eegamudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba kanatti waan akka laaptooppii waan akkasii kana hin gargaara jennee jirra. Kaanis immoo ijoollee wajjin gaafa mari'annee booda ni ilaallannee jirra. Eeyyee. Yeroo gara fuulduraatti nunis akkasitti sagantaa wal fakkaatus qabna workshooppii guddaas qabna. Ijoollee daawwachiisnee adduma feetu baratanii gaafa dhufanii haalatti maateriyaalii tokko hojii kanaaf isaan barbaachisu keessumaatti kalaqa isaanii kana wajjin wal qabsiisee gara bu'aatti jiruuf isaan barbaachisu propoozaalii akka piroojeektii wayiitti qopheessanii barsiisonni keenyas gorsanii deeggaranii jechuudha. Gara propoozaalii qabatamaatti jijjiiramee waan sana guutaa fi deemuu hin dandeenye yaadna. Yaada isaanii fi kalaqa isaanii kana bakka itti inkubeet godhanii jechaadha. Itti gabbisanii gara fuulduraatti hojii qabatamaatti jijjiiranitti
haala sanatti hin deeggarra. Leenjii barbaachisaa ta'e karaa isaan argatan mijeessinaa fi amma gaa yaa stakeholderiin tokko sadiin dhabuudnee yaadna. Fakkeenyaaf amma akkuma tamma itti qaamaan Itoophiyaa Airlines inni garaajii maintenaansii adda addaa qaba. Itoophiyaan Airforce'iinis akkasuma namoota achirra hoggansa achirra jiru wajjinis karaa dhimmi isaa ilaallatu dubbatamee ijoolleen kun itti qaamumaan deemanii haala training wanteen ta'uu ittiin hojjetamu maalii kana sirriitti hubannoo praktikaaf kan ta'etu argatanis gaarii ta'a waan ta'eef sana keessattis nuni akka keenyatti waan gargaaru as keessatti wanta isaan deeggaruu qabnu bulchaa godinaa wajjinis dubbanneera. Bulchaa godinaa Wallaggaa Bahaa wajjin walumaan argamnee siyaasa obsiisneef ta'an innis karaa isaatiin karaa caasaa dhimmi ilaallatu ittiin kominikeetiin godhaan innis hin goonaan ijoolleen akka isaan hubannoo fi muuxannoo dabalataa praktikaal kan ta'e akka isaan argatan yoo goone isaanis egaa mul'ata guddaaf keessatti horanii jiru waan ta'eef halkanii guyyaa wanta argatanis dubbisaa hubannoo argataniiru waan ta'eef bu'aatti jiruun badaa isaanii rakkisu jechuudha. Tole, Pirezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dooktar Hasan Yusuf yaada nuu kennitanii fi maqaa daawwattoota FIBtiin baay'ifnee guddifnee isin galateeffanna. Ulfaadhaa. Tole, galatoomaa baay'ee. Tole egaa waan gaariidha kan isin amma dhageessanii Yuunivarsiitii Wallaggaa egaa waadaa gurguddaa isiniif seeneetii kan inni jiru. Isinis immoo egaa baay'ee jabaachuun akka isin irra jiru yaada isaanii baruudhaan deeggarsa barbaachisu hundumaallee goonaaf jedhaniiru. Qaamotii kan biraan biyya keessa biyya alaatiis egaa waadaa isinii galanii akkuma kana jechuudha waadaa isiniif galan kana akka isaan gara raawwiitti geessan abdii guddaa qabna. Isin amma mul'ati keessan maa inni gara fuulduraatti maal gochuu barbaaddu? Maal hojjechuu yaaddu? Siraa jalqabuu miidhula. Mul'anni keenya inni guddaan Oromiyaan Aviation Organization dhaabuudha. Kun immoo uummata asii Oromiyaan Aviation mataa ishee amma fakkeenyaaf Itoophiyaan booyingii garaagaraa xiyyaarota garaagaraa alarraati biyya hambaarraati qarshii mataa isheetiin bituudhaanidha kan isheen tajaajilamaa jirtu. Nuti immoo ani Itoophiyaarraa kan adda isa godhu gara fuulduraatti illee offiishii product goote biyyoota hambaatti illee gurguruu gara biyya keenyaa keessatti illee tajaajila gahaa ta'e amma fakkeenyaaf tajaajilli geejjibaa konkolaataan iyyuu baay'ee rakkisaadha biyyoota Oromiyaa kana keessa jechuudha. Amma guddinni Oromiyaa keessa jiru guddina kallattii xiyyaaraan illee tajaajila geejjibaa uummanni keenya argachuutii qabu dirqamadha kun jechuudha. Mul'ata kana keessatti bu'aansa tajaajila geejjibaadha. Lammaffaa gaaronni bosonni garaagaraa wantoonni Oromiyaa keessatti hin daawwatamnee fi hin argamne baay'ee jiru. Kan isaan argaman aircraftiin nuti aviation keenya keessatti illee product gochuudhaaf jirru kanaan akka isaan nuuf addunyaatti beekaman addunyaan nuuftee bakka boqonnaa ishee godhattu illee garaagaraa kanadha bu'aansa. Lammaffaa immoo carraa hojii dhabdoota dargaggootaa irratti illee baay'ee hojjechuudhaaf maaliif dhaabbanni keenya yeroo dhaabbatutti dhaabbanni daandii xiyyaara Oromiyaa kun yeroo dhaabbatutti dhaabbanni garaagaraa dhufee sappoortii yookiin immoo bukkeetti kaampaanii garaagaraa dhaabuu ni danda'a. Sanarraan illee dargaggoonni fayyadamuu ni ta'u carraa hojii dhabdummaan illee hin babal'atu jechuudha. Kanaaf mul'anni isaanii guddaan dhaabbanni keenya daandii xiyyaara Oromiyaa mataa ishee akka qabaattudha. Amma kan biyya keenya keessa jiru daandii xiyyaara Itoophiyaadha. Kun akkuma jirutti ta'ee Oromiyaan dhaabbata daandii xiyyaara Oromiyaa kan jedhu mataa ishee qabaachuu qabdi. Gara fuulduraatti immoo nuti kana dhaabuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Egaa Oromiyaan gara fuulduraatti mul'ati keessan guddaadha. Mul'ata keessan guddaa isin qabattanii jirtan kana duuba immoo namooti isin tumsan namooti isin deeggaran ogummaadhaan isa ta'u maallaqaan namooti isin cimsan jiraachuutu irra jiraata. Isin amma birrii meeqa qabdu akkaawuntii keessan irraa? Akkaawuntii keenya irraati amma homaa hin qabnu. Garuu inni guddaan qarshiin jiraachuu yookiin immoo wanti ta'e lafa jiraachuu miti. Mul'atii fi karoorichi jiraachuudha inni guddaani. Kanaaf mul'anni kunii fi karoorri kun jiraannaan immoo wanti hin dhufne hin jiru jechuudha. Kanaaf homaa hin jiru mul'anni fi karoorri kun immoo jira jechuudha.
Mul'ata jira jechuudha simbira. Egaa namooti mul'ata keessan kan ammoo maallaqaan deeggaranii jiraachuutu irra jiraata. Egaa asumaatiin namooti biyya keessas haa ta'u biyya alaas ta'anii isin daawwachaa jiranii akka isaan isin bira dhaabbatan inni birrii qabu birrii isaa utuu hin qusatin isin amma uffatallee tun jijjiirratiin obboloota keessan mana barumsaatti barsiisaa asii immoo birrii ishee asheetii gurgurtanii boqqolloo asheetii dhamiti kan isin gurgurtan shonkoora fa'aa gurgurtaa isa argattan immoo ittiin meeshaalee garaagaraa kan ittiin xiyyaara kana hojjettan bittaniiti kan isin waan gochaa jirtanii. Egaa namooti mul'ata keessan kana cimsan immoo jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf angama kootiin akkaawuntii akka isin banuu waadaan isin gala jechuudha. Kanaaf ijoollee kana cimsaa isaan duwwaa miti dargaggoonni hojii kana fakkaatu hojii kana qarratti bobba'anii humna hin qabne maallaqa hin qabne firas hin qabne baay'ee jira jechuudha. Biyya kana keessa utuu mul'ata qabanii utuma waan tokko hojjechuu danda'anii fira dhabuudhaanii harka qallummaadhaanii ijoolleewwan qubee jenereeshinii ta'an baay'een isaanii jechuudha. Mul'ata isaanii gola keessatti hafeeti kan inni jiru. Kanaaf gama kanaatiin ijoollee kana cimsaa jabeessaa isinii jechuun barbaada. Tole xumura irratti ergaa yoo qabaattan dhaamsa keessan dabarsitanii sagantaa keenya goolabna. Ani kanan ergaa qabu piroojeektii kana jalqabnee odeeffannoo dhaga'anii kan nu waamani aanaa waamaa galuu achitti dhaladhee ji'a ja'aatti gara magaalaa Suusree dhufe kaatolikii achitti baran anaaf inni isaanii nu waamanii hammisaa xiqqaatu guddatus baay'ee nu jajjabeessaniiru. Asumaan isaanii baay'ee laphee koraa galatoomaan jedha. Yeroo sun haala baay'ee cimaa ture. Haala meeshaan keenya maateriyaaliin nu qabnu baay'ee abdii nama kutachiisan turanii. Inna sanuma keessatti isaan immoo nu waamanii baay'ee galatoomaan jedha. Lammaffaan immoo koree churchiin keenya illee churchii makaanisii Churchiin eessatti saayinsii fi teekinooloojii irratti hojjettu garuu churchiin keenya nurratti hojjetteetti. Churchiin keenya achi keessa turre nuni isaanumti nu jajjabeessaniiru. Isaanumti jabaadhaadhaan mul'ata kana hammatee nu jajjabeessaniiru. Namoota naannoo keenyaa hammatee illee deddeebi'anii nu jajjabeessaa turanii. Inni guddaan immoo haadha keenya haadha jabduudha dhugaa. Haadhi keenya maatiin durii yeroo ijoolleen piroojeektii kalaqaa barumsa keetti cimedhanii piroojeekticha caccabsu turan. Haati keenya immoo piroojeektii kalaqaa wantoota xixiqqoo nuuf iddoo nu guddisti. Kana jechuun akka nuun kanatti guddannuu fi meeshaa ammaatti amma piroojeektii keenya kana goonfannutti maayikiroo xixiqqaa irraa birrii liqeeffachuudhaan nurra dhaabachaa turte. Haadha akkasii qabna nuun haadha eebbifamtu waaqayyo umrii dheeraa siif haa laatuun jedha. Kanumaan immoo hiriyoota keenya hiriyoota mana barumsaatti jabaadhaan hojjechaa turtan illee mana barumsaa keenya pireparaatoorii askuulii baay'ee galatoomaan jedha eebbifama kanumadha. Tole waan inni hin jenne waan itti dabaltu qabda? Wanta inni baay'ee isa dubbateera gaa. Ganuu kanaanii manni Oromoo hundumtuu sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan mul'ata keenya bira dhaabachuudhaaf waadaa gaggaltan koomantiidhaan argitaniitu yoo ta'e laayikiin isaa amma mana 30K 30 wayiifaa keetii ga'utti illee jira. Kun abdii fi jajjabina isa guddaa fi mul'anni keenya Oromiyaa keessatti yeroo dhiyootti tajaajilarra akka oolu humna kan godhedha. Kanaaf isaaniin lammiilee keenya uummata Oromoo hundumaan baay'ee galatoomaa isaaniin hin jedha. Kanumaan dabalee giruupiin magaalaa keenya keessatti ijoollummaa isaaniitti qarshii walitti qabatanii amma barnoota garaagaraatiin gama garaagaraa deeman jiru. Isaanillee yeroo nuti rakkanneerra jedhamanitti yeroo nuti parsantaa 50 faara jirutti nu bukkee dhaabataniiru. Akkuma inni jedhe immoo inni aanaa waamaa hagaloo achitti dhalate ji'a achi keessatti ture. Ji'a ja'a booda gama jijjiirraa fiildii maatiitiin gara aanaa Sibusiree dhufanii Sibuu Sireettan dhaladhee guddadhee innis achitti guddate barnoota keenya achumatti xumurre. Kanumaan akkuma inni jedhe piriippii manni barumsaa qophaa'inaallee yeroo nuti humna dhabne sanatti illee nu bukkee dhaabataniiru. Isa kana hundumaa
booda immoo dhaabbanni garaagaraa nu wajjin hojjechuudhaaf gara fuulduraatti waadaa galtanis kan galtanis baay'ee galatoomaa mul'anni kun akka galma ga'u waan gootaniif eebbifamaa isaaniin jenna. Akkuma inni jedhe immoo harmee keenya baay'ee galateeffannaa baay'ee galateeffanna baqa yeroo abdii kunneetti yeroo maal goonetti jabaadhaa namni gorsaan keenya jajjabeessaan keenya isaan duwwaadha yeroo walitti buunullee tokko kan nu godhu yeroo jennu yaadni wal faalleessu ni jiraata kan isaan tokko kan isaan ufanii gidduu keenya seenanii tokko godhanii mul'ata kana milkeessanii isaanidha waan ta'eef baay'ee isaan galateeffannaa harmee keenya baay'ee jaallannaa nuti ijoollee ishee waan taaneef harmee nuti Oromoota waan taaneef harmee Oromoo jechuun ni dandeenya jechuudha. Isinillee warri miidiyaa kanatti nu waamtanii carraa kana nu laattan galatoomaa jenna. Gara fuulduraatti immoo dhaabbata keenya daandii xiyyaara Oromiyaa yeroo dhiyootti milkaa'ina guddaadhaan gonfatee akkasiin dhuftanillee keessa teessanii carraa ittiin balaliisaa sana keessa dhaabatanii Tole milkii gaarii isiniif hawwina nusi maqaa daawwattoota keenyaatiin kan isin daawwachaa jiranis namooti baay'een karaa fuula Facebookiidhaanii karaa YouTubeidhaanii karaa Foddaa TVtiinis nu daawwachaa kan jiran mul'ata keessan kana milkeessuudhaaf isin cina dhaabbachuudhaaf fedhii guddaa akka isaan qaban abdii guddaan qaba. Isinillee egaa karaa dheeraa kana deemtanii as istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada nuu qooddaniif baay'ee isin galateeffanna. Ulfaadhaa milkii gaariin isiniif hawwa. Tole eebbifamaa sanillee. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa turtiin ola deemtota kana xiyyaara Oromiyaa kalaquudhaan daandii qilleensa Oromiyaa hundeessuudhaaf dargaggoota mul'ata guddaa qaban magaalaa Siboo Siree godina Wallagga Bahaatti dhalatan kana wajjin turtiin taasifne kana fakkaata ture. Dargaggooti kun Lalisaa Daani'eelii fi Biqilaa Daani'eel obboloota isaan kun seenaa waggaa 100 fuuldura dargaggooti obbolootiin lamaan xiyyaara hojjechuudhaan addunyaa kana guutummaa fayyadamoo taasisan seenaa sana deebisanii waggaa 100 booddee immoo Oromiyaa keessatti ajaa'iba hojjechaadha kan isaan jirani. Dargaggooti kun eenyu fayyisa jiru isaaniin bartaniittu jedhee tayyaada interviyuu isaanii irraati. Isaan kun maatii harka qalleessa keessatti dhalatanii mul'ati isaanii garuu qal'aa miti furdaadha. Dheeraadhas. Kanaaf yoo deeggarsa keessan dabalate yoo tumsa keessan dabalate immoo inni isaan yaadan kun milkaa'ee hundumti keenya iyyuu irraa immoo fayyadamaa ta'uu dandeenya. Mul'ata xiqqoo kana yookaas qaanqee mul'ata xiqqoo sammuu isaanii keessa jiru kana guddisuun gara guddina jabaatti akka inni ce'u gochuun ga'ee hunduma keenyaati. Waan nu daawwattaniif baay'isee guddisee isin galateeffadha. Akkaawuntiin isaanii kun iskiriinii kanarratti kan isin argaa jirtanidha. Deeggarsa keessanitti argisiisa. Jaalala qabdaniif mul'isaan dhaamsa kooti. Ulfaadhaa isiniin jedha. Andaaniil Tasfaayitii qophiileen FIB afaan itti dhufaniiru daawwadhaa. Turtii gaarii.